Ashama akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan jecha akkami nagaa keessanii miti anis nagaa kooti har'a kasanii qabadhee dhufee wanta barnootas namaaf ta'usi bakka jechuun bakka waanuma barnoota namaaf ta'uun isinii qabadhee dhufeera batalayyi warri shamarran biyya arabaa jirru barnoota nuuf ta'a jedheetananii yeroo baay'ee nutti himama. Namni kan nutti himus immoo miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee nutti himama maallaqa keessan qabadhaa jaalalaanii birrii jaalalaan hin bittanii dhiirri gaafa baay'ee birrii isinitti dubbatu birrii keessan maaragaan qabadhaa gaafa jedhanii nutti himamu baay'een keenya hin dhageenye jechuudha. Ani maaliif yookaan kan isheetu hin beektu kan namaa taasiftu jechama jedhu natti fakkaate maaliif yeroo tokko immoo wanta namni jedhe dhaga'uun nama barbaachisa jechuudha. Maaliif booddee miidhamaan abbuma waan ta'eef innaa har'a kasanii qabadhee dhufee wanta barnoota isiniif ta'u isin jedheen jira. Warroonni saskiraabiin kun saskiraabii laayik sheer godhaa isin jedha. Warroonni immoo maatii koonaaf taatanii saskiraabii laayik sheer naa gootanii galatoomaa guddaan isin galateeffadha. Innaa har'a kasanii qabadhee dhufee maqaa illee baasuu hin barbaadu. Asuma hedduu mana hojjechaa jiru kana intalliidha. Birrii ishee akkasuma nama hin beekneef akkasuma dhiira onlaayinumaadhaan wal barteedhaaf waan beektu hin qabdu mucaasi. Isheenis innis waan wal beekan qabanii goddanyaatu mucaan biyya ishee mucaan waan biyya ishee ta'eef jaartii na barbaade waan jedheef fuutee silkii namaatti kennite. Footoo isheen dabarsitee fi gaafa laaluu waa hun bareeddi jedhee silkii irraa fudhatee dhufee dubbisee guyyaa sadiin booda jala dubbatte mijayyattiin walumatti haasa'anii gaafa walitti haasa'anii jedhanii amma gaafa 15 silkiin kun addaan hin citu. Bakka onlaayinii irra hin bahu wal faarsuu maal jedhu bakka zaan xiqqoo ture yoo jedhu immoo silkiin daatanaa hojjechuu dida jira chaarjarii naa qabachuu dida jira bakka waan akkasii cinqii kanatti haasa'aa jechuudha. Innaa mijayyattiin immoo nuti yeroo tokko warri shamarranii kun malkii ilaalla jechuudha. Malkii abee funyaan isaa akkam abee mataan isaa abee qumatiin isaa jenna jechuudha. Hundumtuu yoo ani fudhatama qabu jedha namni tokko yaada gaarii qabaachuudha. Innaa mucichis waan itti bareedeef ni jaalattee dafteetuma ishiiyettee fi innaa gaafa isheen ishiiyettee fi jedhu silkiin hojjechuu dida jedhee silkii guyyaa 3 cufatee jechuudha. Gaafa itti deebi'ee silkii isaa nama silkii intini keessa namaa keessa godhatee ishee taasofsiise jechuudha. Silkiin keessa dhaqee na jalaa taphalaa ishee akkas jedheeni innaa biti jedheeni kazaan isheen immoo silkii san dhiisuuf isa ni jaalatti. Sagalee isaa bakka diraamitiiree dhabuu hin dandeenye jechuudha. Ani amma kolfeenaa isaa isheen garuu baay'ee natti intinechaa natti dubbatte. Innaa kazaan silkii sana akkasittuu birrii dhugaa waan isin ajaa'ibu jechuudha. Birrii isaaf ergite kana namarraa liqeeffattee ergite jechuudha. Maatii dhabaan ergattee namarraa liqeeffattee birrii kana isaa kennite jechuudha. Gaafa birrii kana isaa kennitu inni silkiin maal isaa jaalata balaa shaa miti silaa duraayyuu hin soba. Kazaan ammas bakka ammallee ittuma haasofsiisu qabee oduma akkas jedhu ammas inni lammata barbaada jechuudha. Ammas bakka wanti wakamuun kana bakka nuuroo waddaddi maal akkasii uffata faanaa hojjisiisi jedhan uffata aadaa kana na bakka ammallee ishiin bakka sila jaalattee fi sila kan duraatillee irraan qabaa eessa deema kan jettu ammas fuutee birrii kana fuutee itti kennite jechuudha mucicha kanatti. Ammas gaafa birrii kana mucichatti fuutee kennitu inni ka duraa jaalalaa firee duraa inni kan barbaadu argatee jira waan ta'eef amma siriishi bakka lash gochuu jammaree akka duraa san hin dawwaluu fi yoo dawwales ishiin haasofsiisu jechuudha. Miseejidhaan bakka wanta akkasii bakka lashuma ishii gochuu akka duraa faarsuu sun hin jiru bakka ishiin maal taate minaamanatti kana kadhachuu jammarte jechuudha. Azaan gaaf kaanitti ishiin maal taatetti itti dawwalti abboona caqacaqeenfaa jiran jechuudha. Hin caqacaqeen jechi deebitee ishiin mucayyoodha footoo isaa jechuun mucayyoo wal barsiiste gaafa gaafattu biiziin ta'e naan jedha faaminaaminatti. Isheen sun amma
waan beektuun tokko waan beektuun qabdu waa'ee mucaa jechuudha. Maaliin rakka inni irra jiru hin beektu. Dur beekti malee yeroo biyya jirtu malee hin beektu jechuudha. እና akkasii biiziin ta'e ምናምን naan jedha jettiin maalkin onlaayinuma faa ba'ee seena nan dubbisne faayattee tuni tabasaaccaati waanuma birriifatti ergite sanii gaaf kaan itti fuudhee bilook ishii nyaachisa jechuudha. Innaa ishii nama maal naan jettee maqaa kiyyaallee hin dhayinii innaa akka obboleewwan koo shamarranii biyya arabaa akka irraa baratanii akkanattan ni nyaatamee gaafa duraallee birrii kana liqeeffatteeti isaa kennitee fi ammas immoo liqaa san gashitee ammas immoo deebistee isa ergite bakka isuma gammachiisudha jettetti ofii ishiitti immoo miidhamte jechuudha. Akka nama tokkootti akka ijoollee biyya arabaa jiranitti jechuudha. Dhugaa beekon namni akkamitti akka danda'eetuma birrii akkasitti oduu taaree fiduu maal jedhee nama akkasumaan oduu nama biyyaallee ta'ee okkee kaa ishii ka bor wal argitu wal waqqasaniitullee waqqasaatu jira mitiire. Namni akkanumatti nama argee gooddanyaa shamarran immoo gooddanyaan onlaayinii kanarraa akkoo gaafati onlaayinii kanarraa badde eessatti wal agartame dhugaa amma asirratti lubbuu namsee akkasii xaasaa maala wanni akkasii kana jechuudha. Gaafa biyya galte garuu wanni akkasii kun hin jiru. Shamarran irraallee of eegaa shamarran bakka hiriyaa shamarran yartuu irraallee of eegaa jechuudha. Ofiishiiti bakka hin taanetti kuftee sinillee bakka hin taanetti sin kuffista jechuudha. Dhugaa jechuudha of eegaa isin jechuun barbaada. Inni lammataa immoo birrii keessanii bakka maali jaalalli nam tokko gaafa isinitti dhufe jaalalaafi malee birriidhaaf miti. Maali akkas taanan akka gaafa birriin keessan dhume hin deema kaabbichillee maal godhare sila maal birruma laalee dhufe. Innaa dhiirri gaafa waa'ee birrii isinitti dhufu gaafa waa'ee rakkinaa isinitti haasa'u yaa haasa'u miti bakka yoo san malsii gahaa yookaan zim yookaan silkii kee cufadhu bakka argitee miti akkaataa isaa argitee miti malkii isaa osoo hin taane laal dhiira tokko jaalachuudhaaf malkii isaa osoo hin taane yaada isaa gaafa boru abbaa manaa koo akkamiin naa ta'a jedhi malee malkii isaa laalteetuma birrii kee fuutee itti hin kenniini. Namni hin jijjiiramaa birriin immoo seexana. Dhugaa birriin seexana jechuudha. Birriin nama wal jaalatan wal dhabsiisti. Kanaaf birrii keessan qusadhaayi dura ofii taayi. Bakka dura mee gaafa biyyaa baanu abbaan keenya faatii keenya qotiyyoo nutti gurguranii kun lafa nutti gurguun birrii liqeeffatanii nu ergan. Gaafa biyyaa baanu sangin maatii keenya akkanas siniin godha akkanan godhadha jennee tufuma keenya yaadne biyyaa baanu. Ishii amma san mara godhannee tammee dhiira gandaati birrii kenninaa. Meeshii kaa godhannus immoo yooma nurraa tarrafillee laal rakkataan jira dhugaa waaqa rakkataan ija dhabee harka dhabee wanta hojjetatu daabboo shaayii jechuudha wanta birri shan ittiin bitatu dhabee karaarra taa'e isa saniif oo kennine galata arganna waaqayyo biratti illee ni eebbifamna jechuudha. Garuu akkasumatti wandalaatteen gandaa waxaxeen silkii keessatti godhattee bakka nu attaallaluu hin qabdu dhugaa bakka attaallalamuu hin qabnu nuti namuma ta'een jechuudha. Bakka dura ofii keenyaaf taanala maatii keenya egaa jijjiirree mana isaa ta'uu wanta isaan barbaadan filaagootiin namaa immoo yoo kamiyyuu hin dhumatu jechuudha. Filaagootiin namaatti illee gaafa na fixa jette umrii kee biyya arabaatti fixa jechuudha. Wanti kamuu gaafa gootu maxinii qabaachuu qaba jechuudha. Maatis gaafa gargaartu likkumatti bakka likkii ta'uu qaba jechuudha wanni martu. Innaa ati amma fakkeenyaaf ani fakkeenyaaf mataa kooti 2,200 nyaadhe damooza jechuudha. Birrii 2,000 san buukii kiyyarra hin godhadha. Birrii 200 sanoo nama ittiin gargaaru sana nama san nan gargaara. Maaliif dura osoo ofii kiyyaa hin taane anarra kan jechuun ofan jaalladha of jaallachuun sun kanuma jechuudha. Dura eegan ofii kiyyaaf ta'een namaaf ta'a jechuudha. Innaa akkasuma akkuma gaafa birrii keessan ji'a argatta sani fuutanii madaamirraa akka fudhattanii deebistanii dhiiran kennina. Dhiira isaa ta'uu warroota oolchitan jechuudha. Bakka yemii maatii keessan waa tuulan. Maaliif eenyumti jechuudha dhugaa waaqessinii jedha. Otoo har'a nuti dhibamnee mataan dhukkubee biyya galle kiniini birrii 5 namni nu bitu hin jiru. Kaardi birrii 5 namni nu bitu hin jiru. Namni masmaa keenya qabu hin jiru. Garuu nuti gaafii nyaachaa gaafii nuti nyaati biyya ombaa baay'ee rakkisaadha dhugaa dubbachuudha. Maaliif hin beektu
takka inni isaa takka qorri isaa innaa bakka waan keessan maaragaan qabadhaa. Nama himamaa mucayyoontu nama miidiyaa baay'een fayyadamtu jechuudha. Naa himii namni irraa haa baratu. Ani otoon beekiniin akkas ta'e obboleewwan koo immoo nyaatamuu hin qabanii naa himinaan jette jechuudha. Naa dabarsii namni tokko illee yoo dhaga'e irraa deebi'e shaggaadhaan jette jechuudha. Innaa jaalallaan gaafa nama jaalattanii malkii isaan laalinaa. Malkiin isaa humaa isiniif hin godhu dhugaa. Bakka malkiin isaa huma bakka yaa hojjetu haa yaadu bakka nama yaadu bichaatu nama si kunuunsu haa ta'u. Nuti immoo biyya arabaati gaafa si galle gubaa mana madaamitii galle bakka akkasuma intini jechuu osoo hin taane bakka nama gaarii laale nama nuuf ta'u abbaa mana nama gaarii nama nuuf ta'u jira dhiirrillee jechuudha. Dhiirri qaxaleen jira dhugaa waaqayyo namni tokko jira jechuudha. Nama akkasii sanirra waaqayyoon sanaa buusu. Dhiira akkasii sanirra waaqayyoon sanaa buusu marallee jechuu miti. Jira dhiirri gaariis dubarris immoo akkasuma nutis akkasuma hundi keenya gaarii miti. Innaa immoo eenyumaa yoo ta'e immoo yoo nuti jaalannee hin godhin namni giddiidhaan harka qabee birrii nurraa fuudhu hin jiru. Eenyumayyuu haa ta'u dhugaa. Mee amma mucayyoon tun jechuudha. Otoo ishiin inni jedhee akkasitti rakkina isaatti odeesse maal jedhee zim jettee dooka silkii ishee cufattee teesse. Hin kennu jettee marsii gaafa odoo deebistee mucaa kanaaf garuu harka micciiree warraa fudhata hin fuudhu. Gaafa ufuma keenya hin goona gaafa goone warrannu dura ittiin godhuun dura xiinxaluu. Wanti kun akkas ta'e akkas ta'a. Na goddaa miti jennee itti yaadu. Eegatti goonee warranne immoo bakka ofitti deebinee aaruu gaarii miti hin jedha. Dura waan tokko godhuun dura itti yaadu. Nama jaalachuun dura itti yaadu. Boru eessattan argadha nama kana. Maatiin wal beeku. Bakka hagamanan beeka namicha kana. Jennee malee akkasumatti onlaayiniidhaan inni na beekeef ani isa beekedhaaf jaalachuun kun ani injaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'een dhuma himamaa. Shamarra warri biyya arabaa birrii keessan qabadhaa jaalala gaafa dhiirri gaafa isinitti dhufu birriidhaa fi nuun jedhama dhugaa garuu maaliif akka dhaga'u dinnaan hin beeku. Innaa waan keessan maaragaan qabadhaa.